Yo ya kam jirtu. Naguma. Jabo. Ayyee jiraata. Waan xiqqoo ishee jaallanillee dura dubbataniiru waan xiqqoo irraa isinii dubbadha. Bu'aa bayii qabsoo uummata Oromoo adda bilisummaa Oromoo jalatti geggeeffamaa ture keessatti wareegama ilmaan Oromoo kaabaaf kibba baaffiya giddugala Oromiyaa osoo hin jedhin qaqqaaliin ilmaan sabaa kaayyoo dhugaa ganamaa sana galiin ga'uuf wareegama ulfaataa kaffalanii nuun ilmaan isaanii irraa kaayyoo kanarraa hiriirree akka kaayyoo kana galmaan geenyu warra taasisan bu'aa bayiin addi bilisummaa Oromoo kaayyoo dhugaa kaa biyya walabaa Oromiyaa walaboomsuu mirga hiree ofii murteeffachuu kan jedhu sana galmaan ga'uuf baaroo tumsaatii aga magarsaa bariitii aga jaatanii aliitii aga gollicha dheengeetii aga marroo dirribaatti har'a nuti ilmaan sabaa kaayyoo dhugaa kaganamaa sana galmaan ga'uuf alaabaa keenya faajjii dhiigaan sararamte moggaa lamaan dhiiga gidduun magariisa urjiin qara soddomaa odaatti marsee irra keessaan urjiin qara shanii kan mul'attu alaabaa kanatti ilmaan qaalii ilmaan Oromoo waggoota 50 darban adda bilisummaa Oromoo jalatti wareegama qaalii kaffalaa asiin ga'aniiru. Kaayyoon kun bu'aa bayii hamtuu wareegama ulfaataatu itti kaffalame. Qabsoon baabura ammoo ka yaabbatetu bakka xumuraatti bu'a jechuu miti. Namooti baabura qabsoo yaabbatan hedduun isaanii keessaa gannaniiru. Hedduun isaanii ammoo keessaa wareegama kaffalaniiru. Akka jaarborrataatti gaddaatti wareegamatti kaffalanii kaayyoon kun akka galma geessuuf dhiigaan sararanii nutti kennan kaayyoo kana. Qabsoon baabura ka jennu hunduu bakka xumuraatti bu'a kan hin jenneef gollicha dheengee waggaa 30 darban qabsoo kanatti wareegama qaalii kaffaleetu gadda ganee gale. Qabsoon baabura anis gorganuu hin danda'a. Garuu jaallattanis jibbitanis qabsoon kun numa galmagaa. Akkamitti galmagaa? Haqa, dhugaa, kaayyoo kana ammoo ilmaan sabaatu itti wareegame asiin ga'e waan ta'eef. Uummanni Oromoo wanni isin jala murtanii beekuu qabdan tokko Oromoon Boorana qofa miti. Oromoon Arsii qofa miti. Oromoon Harargee qofa miti. Oromoon Wallagga qofa miti. Oromoon Shawaa qofa miti. Oromoon Matakkal qofa miti. Oromoon Kamisee qofa miti. Wanni beekuu qabdan tokko ilmaan Oromoo kaba'aa, kadhiyaa, kakaabaa, kan giddu galeessaa uummata guddaa kana gaanfa Afriikaatti kabajaa ulfina qabu kana akkaataa itti bilisummaa keessan gonfattanii sirna faashistii waggoota 150 nu bitee maqaa nutti jijjiiraa, sumsuma nutti jijjiiraa, nu gabroomsaa sagaleedhaan, nyaataan, qamadiidhaan nu goomsaa garbummaa jala nu teessisu kana ofirraa cabsuuf beeloftanii dheebottanii murteeffachuutu isinirra jira. Kana gaafa jedhu uummanni kun beela'uu dheebochuun isaayyuu sirna kanatu itti fide. Akkamitti yoo jettan sirni faashistii uummata jalqaba uummata harkaraatti galfachuuf uummata beelessa. Maaliin uummata beelessa? Akkaataa inni itti oomishanne diinagdeedhaan isa dadhabsiisa. Isa booda qamadiidhaan isa goomsa. Qamadii sanuu qamadii biyya laadhaa qorsa garaagaraadhaanii akka orgaanikii hin qabne daawwaa garaagaraan balleessanii fidee uummata goomsa. Qamadii sana eeggata uummata wajjin hojjetu. Sana booda uummati kun erga dadhabee booda akka tarkaanfanne erga harkatti galfatee booda nama isaa isarraa gurguraa deema.
seenaa isaa irraanfachiisa, aadaa isaa sadaqachiisa. Sabni aadaa hin qabne immoo bishaan gabatee irraati gara argatti jallata jedhee eebbisaa addunyaa. Aadaa qabnu taanaan maaliyyuu hin qabnu. Seenaa qabnu taanaan maaliyyuu hin qabnu. Horii irraa wanta adda nu baasu tokko illee hin jiru jechuudha. Uummanni Oromoo keessaa'uu bakki aadaan hin badin jirtu naannoo kanadha, Boorana kanadha. Aadaa kana jabeessanii Oromiyaa boru bilisoomtu keessatti aadaan kun akka ilmaan Oromoo warra aadaa isaa dagatee illee qaqqabu taasisuutu isin irra jira malee sirna baashitti sagaleen isin goonsu wajjin dadhabuun baachuun isin hin barbaachisu. Maaliif beektu? Waraanni bilisummaa Oromoo wanni isinii qabatee deemu waa lama. Tokko haqa keessan, lama dhugaa keessan. Haqa keessan isin jalaan sharamu, dhugaa keessan isin jalaan sharamu. Garuu qamadii fi atara isinii baanni deemnu hin qabnu. Qamadii fi atara sana akkatti qotattan garuu biyya Oromiyaa walaboomte keessatti akkasin diinagdeen of dandeessan, akkasin badhaadhina isaa bilisiginnaan afaanin jettu sana osoo hin taane badhaadhina dhugaa sana badhaatanii jiraattan dachee keessanirra gochuuf wareegama qaalii kan mamii shakkii tokko hin qabne itti kaffalaa jira. Kana ammoo qalbii guutuun onnee guutuun hin dubbatu. Maaliif ilmaan Oromoo bakkuma jiranii ka'anii sirna kana ofirraa cabsuu falmaa hadhaatu itti jira. Lola jajjabaatu mootummaa faashistii Abiyyi Ahimad waliin geggeeffamaa jira. Mootummaa faashistii Abiyyi Ahimadiin ammoo aangoo irraa rukunneen ni buusna, Oromiyaa walabaa ni ijaarraa, kan ammoo shakkii tokko malee isiniif mirkaneessaa jechuudha. Waan baay'ee beeknu hin dubbannu, waan baay'ee utuma beeknu calleessa. Baay'een addana waraana bilisummaa Oromoo kana nyaataa wajjiniin summiidhaanii ajjeesaa jedhee erga madiinaa fudhatee as keessa naannaa. Ni beekna baqanna. Garuu nuti hawwatatanii ofa baranii jenne obboloota keenya jenneetu isaanii. Summi waraana bilisummaa Oromoo ajjeesuu hin danda'amu. Sagaleedhaan nu goonsuu hin danda'amu. Beelofnee dheebonnee qabsoo ilmaan sabaa galiin keenya waan ta'eef summiin sunuu nu gabbisa malee nu ajjeesu. Warri kana yaaddan dhiisaa. Of adabaa. Of adabaa. Kan ammaffaa kanaan jedhu waraana bilisummaa Oromoo irratti tarkaanfii fudhanne jettanii ergama bicuu qarshiin goonfamtanii magaalaa irraa warri dhuftanii as teessan dhiisaa. Uummata kana nuti qawwee diinaa baannee deemnu isinitti ol fuudhuu hin barbaannu. Isin doorsisuu hin barbaannu. Isin ajjeesuu hin barbaannu. Ilmaan Oromoo jettan obbolaa wal ajjeesaa warri jettan eenyu obbolaan? Bilisiginnaa waraana bilisummaa Oromootu obbolaadha. Warra waggaa 27 dura Tigraay keessatti hundeeffamee dhufee Oromoo ajjeesaa jirutu ilmaan obbolaadha. Akkamittiin? Akkamittiinitu harree diidoo fi harree mana obbolaa ta'u? Akkamittiinitu leencaa fi sareen obbolaa ta'u? Beekaa nuti waraanni bilisummaa Oromoo warra kaayyoo sabaa hin sharamnu jennee dhugaa uummata Oromoo hin haqaannu jennee kaayyoo fijjinee beelofnee dheebonnee marrummaan keenya kunuunfannee qabsootti jirrudha beekaa. Obbolaadha jennaa warra Oromiyaa cicciranii gurgurachaa afaan keenya aadaa keenya nu dagachiisaa deemanii wajjin walitti nun dabalinaa nuti obbolaa nuti. Beekaa bilisiginnaa sinarra obbolaa jettanii kun asiin Sumaalee sitti kaasaan jiru siirratti ijaaraan jiru. Ahimadiitti dirqama kennee asiin sitti qophaa'an jiranii Sumaalonni. Harargee uummata keenya rukutaa jiranii. Asiin garrii sitti qopheessan jiranii. Booranuma Oromoo gamaa sitti qopheessan jiranii. Waraanni bilisummaa Oromoo waan beekne sitti fakkaatina. Raasaatti galuun keenya kaayyoo sabaa galiin ga'uuti. As keessa kan baratee ka kaayyoo sabaa durfateef as keessa jira. Nuti ilmaan keessan yoo wallaalle nu gorfadhaa, yoo dogongorre nu sirreeffadhaa. Ammoo kaayyoon ilmaan haqaa ka Magarsaa Bariifaa, ka Jaarraa Abbaa Gadaafaa, ka Usmaayyoo Muusaafaa, ka Eebbisaa Addunyaafaa, ka Boorata Abbaa Biyyaafaatti wareegaman
haga galii ga'u namni tokkoyyuu qawwee keenya lafa keenya. Inuma immoo galiin keenya akkamitti galiin keenya haqa keenya dhugaa keenya qabanneetu galiidhaan keenya. Warri mootummaa kanatti eebee dhufaa maaloo nuti dubbannu ofitti amantaa hin qabnu waraana kana wajjin bullannu jettanii dhamaatan. Dhugaa tokkoon sitti himan. Waraanni bilisummaa Oromoo kaleessas eengaddes kan abdate kan amanate uummata Oromoo warra kaayyoo kanatti ichan warra ilmaan isaanii tokkitti qaban gabbara godhanii qabsoo kanaaf kennan abdate kaayyootti galle. Beelonnus eebonnus namatti namannu beela keenya eeboo keenya. Maaliif beektu kaayyoo kanatti jaallannu biraa kutan kufan qabsoo isaanii galiin qabutu nurra jira waan ta'eef. Ammoo kaayyoo kana warra nu jaallataniifis warra nu jibbaniifis wareegama qabu lubbuu keenya qabballee Oromiyaa walabaa ni ijaarra. Addi bilisummaa Oromoo abaawoon kaayyoo haqaa ka biyya walabaa Oromiyaa ijaaruu jedhu sana keessatti akkuma isaa qabsoo hidhannoo gaggeessaa akka jiran ilmaan sabaa warra tunqufamanii akkuma keenya mootummaa faashistii sirna Minilikiin irratti labsame irratti qabsaa jiran waliin waliigaltee gaggeeffate ni qaba. Waan gabaabaa tokko isiniif himee darba. Waliigaltee warri inni waliin gaggeeffate tokko humna adda bilisa baasaa Affaar, humna adda bilisa baasaa Sumaalee, humna adda bilisa baasaa yookaan Tigraay Difeensi Foorsi kan Tigree, humna adda bilisa baasaa Beenishaangul Gumuz, humna adda bilisa baasaa Gambeellaa fi Sidaamaa wajjin waliigaltee mallatteeffatee qabsootti jira. Kun ammoo maaliif yoo jettan sirna isaanis akkuma keenya gabrummaa jala jiru, gabrummaa kana jalaa ba'uuf lola qawwee gaggeessaa jiru. Yeroo kana ammoo waliigalteetu jiraachuu qaba. Namni waliin karaarra deemu waliin mari'achuuti mala. Lulleen akkuma kana gartuu sirna kana irratti wal lolaa jiranii wajjin daangaa walii keessa deemnee waliin lollu diina keenya immoo waloon kuffisnee biyya mataa keenya ka nagaa uummata keenya eegsisu hundeeffanne jennee waliigalteen gaggeeffamanii jira. Kanarraa kan hafe isa kaadireen bilchiginnaa isaan ergamtoota juuntaadha, isaan ergamtoota shaniidha, isaan ergamtoota maalidha jennu sana fudhatina. Nuti ergamtoota TPLF miti, nuti ergamtoota eenyuyyuu miti, nuti ergamtoota Misiriis miti, ergamtoota Sudaanis miti. Nuti ilmaan Oromoo warra daftara kophee keenya kennee qabsoo sabaatti galle Oromiyaa walabaa ijaaruuf qawwee keenya ilmaan Oromoo dubartiisite qawwee kana nabbinuu kenne jiru. Kaan diinarraa lollee fudhanne kaan Oromoo durutti kanarraa kana bee faranjiin nu gargaaree nu dhufee jiru. Ammoo warri ajandaa diinni boca isinitti fuutanii ofuma abarsaa waltan dhiisaa. Isin jaallannaa isin kabanya. Lubbuu keenya tokkitti qabnu isiniif laalla. Bor Oromiyaa bilisoomtu keessatti immoo badhaatanii nagaa waaraa akka argattan hawwii keenya qofa osoo hin taane sagantaa isaa ga'umsaan of harkaa qaba addi bilisummaa Oromoo. Kanaaf uummata Oromoo jiraattota aanaa Gumii Delloo Ardaa Mateeraaf naannoo ishee taatan kora kana irratti argamtan eebba kana irratti argamtan wanti isin jala murtanii hubachuuti qabdan. Qabsoon adda bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiru galmanii ga'a eeyyee galmanii ga'a. Seenessaa jedhe osoo hin taane rabbi guddaatu jedhe. Galmanii ga'a jala muraa hubadhaa. Kan ammoo qawwee keenyatti abdannee qofa osoo hin taane qawwee keenya biratti waaqa guddaa qabnutti abdannee qabsoo keenya galiin akka geenyu jala mureen isinii jiru. Isin wanti isin gochuu qabdan tokko ijoollee keessan fuutanii waraana faashistii Abiyyi Ahmed lola nu ilaallannetti ijoollee keessan ergaa jiru ijoollee keessan hin erginaa. Yoo ergitan bor dhufanii nu loluu ilmaan wal fixee jettu obbolaan wal fixee jettu diina nu loluu dhufe dhadhaa nu dhibuu dhufe jenneetu qawwee nama keenyatti deemnaa ree ni lolleef ni ajjeesna irraa hiikkanna. Kanaaf ijoollee keessan waraana diinaatti hin erginaa. Lammaffaa diinaaf oduu daddabarsinaa. Diinaaf oduu daddabarsanii yoo argamtan adda bilisummaa Oromoo bukkeetti waraana bilisummaa Oromoo bukkeetti itti gaafatamtu.
isa booda obboleessa koo qabeenya tokko fudhatin jedhina. Waliin natinaa waliin saamina. Waan akkan hin nyaattan waan saamtan isin nyaattan waanuma qabdan itti fayyadamaa. Dacheen Oromiyaa sababii gabrummaa yoo ta'e malee kun waan fuudhannaa shaakkisoodha. Abiyyiin jettan obboleessa jettan guuree itti jireenya miti uummata Oromoo ta'an jiru. Kanatu bilisoomne uummata Oromoo itti fayyadamu. Kanaafi dhuma irratti kan isiniin jedhu jabaadhaa. Waraana keessa waraana bilisummaa Oromoo waliin dhaabbadhaa. Kaayyoo isaa baradhaa. Akeeka isaa baradhaa. Ganama kaasanii boosoo Oromoo qofa miti. Ganama kaasee naa qabsoo bilisummaa Oromoo abbootii keessa irraa baraa. Dargaggeessi keessumaa waraana bilisummaa Oromoo waan hin deemuuf sirraa bari. Kanuma isiniin jedhaa horaa bulaa galatoomaa nagaa argadhaa galatoomaa jaraa naamudha. Amire itti kaasa jana jabala amire kennaa famande. Galatoomaa.